Madaamii fi mucaa ishee illee jechuudha. Bakka takkatti cuubeetiin waraantee si'a takkaatiin lubbuu keessaa baafte. Akka lubbuun keessaa baafteetiin immoo sanuu maaliif deemtee harka kennachuu dhiistee eessa deemti? Mana ijaazaa dhaqxee nagaa fakkaattee callistee teessee jechuudha. Achumaan ijoollonni warri ishee faana galan warri ishee egaa han dhaqxee biyya Dubaay deemtee guyyaa 10 keessatti jechuudha. Guyyaa 10 keessatti kan isheen gochaa suukaneessaa hanga kanaa raawwattee hanga har'aa waggaa 14 guutuu keessa jirti jechuudha. Lubbuun ishee jira. Amma ammaatti waggaa 14 guutuu lubbuun mucayyoo madaamii fi mucaa ajjeeste sana ni jira jechuudha. Egaa nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa guyyaa jechuudha odeeffannoo adda addaa waliin ilaalla. Irraas barumsa arganna. Waan nani mu'is irraa baruu dandeenya, waan nu fayyadullee irraa baruu dandeenya jechuudha. Maaliif nutti himtaree kuni nama naasisa nama sodaachisa jechuun barumsa guddaa qaba jechuudha. Nu warra mana namaa jirruuf, nu warra obsan qabneef, nu warra aarree waa tokko gochuu ariifannutti akkasumas immoo gaafa seexanni waa nama qortee hojiin seexanaa silaa qaluu ajjeesuudha waan ta'eef gaafa kanatti nama ergite waa irraa barachuu dandeenya jechuudha. Egaa gochaan kun kan inni raawwate Dubaay keessatti jechuudha. Lammii keenya lammii Itoophiyaa kan taate jechuudha. Biyya Arabaa deemtee guyyaa 10 keessatti gochaa kana raawwatte jechuudha. Akkamitti kana raawwatte jettanii mucayyoon kuni nama bakkee hojjetu yookiin immoo xalabaan deemtee xalabaarraa baddee jechuudha. Xalabaarraa baddee injiraamii madaamiin xalabattee fu'atti. Mana namaa deemanii hojjetu warri bakkee badan. Isheen bakka ijaazaa turte bakka ijaazaarraa yeroo gara hojii deemtu gara hojii dhaqxeetiin madaamii wajjin walitti bu'anii jechuudha. Haaluma xiqqootiin walitti akka bu'aniini sanumaan isheen cuubee fuutee ishees waraantee mucaas waraantee battaluma ajjeefte jechuudha. Battala akka ajjeefteen immoo deemtee harka kennachuu yookiin poolisiitti amalakkatu dhiistee maal gooti bakka ijaazaa ishee sanatti deebite jechuudha. Bakka ijaazaa ishee sanatti deebite silaa nama lubbuu namaa baasi miti namni lukkuu ajjeeseyyuu ni beekama jechuudha. Ishiin dhiigni namaa nama hollachiisa, dhiigni namaa nama teessisu. Kanaafuu dhiigni namaa oli iyyata waan ta'eef ijoollonni ishee bira jiran shakkanii jechuudha. Isheen hin dubbanne isaanitti illee agtee nama ajjeesee dhufe kana godhe jettee takka jecha takka hin dubbanne jechuudha. Zim jettee tumatoo isaan faana teessu shakkanii sodaatanii jechuudha. Sodaatanii gaafatanii. Gaafatanii diddee boodarra amante. Gaafa isheen amantu itti gaafatamaan mana ijaazaa sun walitti gaaga'amna hundumti keenyiyyuu akka nama gocha sana keessaa harka qabu nama waliin raawwate jedhamne qabamna jechuudhaan ofuma isaanii lammii isaaniiti ofuma isaanii waamanii poolisiitti qabsiisanii jechuudha. Sanumaan mucayyoon kuni Dubaay keessatti hidhaa waggaa 5 itti faradame waggaa 5 booda akka duutuu jedhame jechuudha. Garuu otoo biyya kaan ta'e biyya Saa'udii faa kana ta'eeti waggaa 5 ittiin faradamu lubbuutiin jiraadhu waggaa 5 taa'ii nyaadhu jechuun hin jiru jechuudha. Isaan kana booda jechuudha mucayyoo kana maal godhu waggaa 5 erga waggaa 5dhaa dukkana keessa jechuun namni tokko waggaa 5 miti ijoo dhugaa dubbachuuf mucayyoo eengaddaa baatee ji'a 3 hidhaa keessan ture lubbuu baaseera jettee amante sirriitti amante kaatee ji'a 3 bakkan taa'u sanatti hantuunni faa boolla keessan taa'a jette boollatti na hidhanii harki koo duubaa fi funduraan hidhamee cillima iftiin jiru jette. Iftiin jiru yeroo nyaataa bicha sansalataa harka koo fi luka koo irraa hiikotte. Kanan booda diriirfachuu kottoonfattee teessi diriirfachuun deemuun qilleensa fudhachuun hin jiru dukkana keessatti ji'a 3 hidhamtee ji'a 3 booda gaafa du'a ishee gadi baasan jechuudha. Gaafa guyyaa murtoo du'a ishee gaafa gadi baasanii namichi du'uma naa wayya jette sanicha hidhicha sana wanna du'ee obbaafadhee biyya lafaa kanarraa naa wayyaa yakka dalageetiin jira yakka dalaguu koottis amaneetiin jira garuu hidhicha sana wannaa lafa kanarraa obbaafachuu wayyeette amanatte jechuudha. Gaafa guyyaa du'a ishee sanaa garuu murtoo dhiifamaatu ishee fi ta'ee jechuudha mucaasaan. Isheen kun immoo maal taate seetanii Dubaay keessatti hatattama naman ajjeesanii
akka biyya Saa'udii faa miti, akka Kuweetii faa miti jechuudha. Waggaa 5 erga hidhamtee booddee ilaalamee waggaa 5 boodallee guyyaan murtoo du'a ishee inumaa darbe jechuudha. Waggaa 5 hidhamteellee inumaa darbe jechuudha. Kunaanii kana numa agarti jechuudha. Numa agarti waggaa 5. Isan boodallee darbe kunoo waggaa 14 guutuu hidhaa kunaanii sana keessa turte jechuudha mucayyoon kun. Hidhamtee haga kanaan turte. Engaddaa murtoon ishee ilaalamee waraqanni ilaalamee abbaan mucaafiin abbaan manaa madaamii jechuudha haqee mana murtii sana keessatti jechuudha. Birrii yookiin immoo diraama Dubaayii jechuudha. Diraama Dubaayii 700 naaf yoo kaffaltee hidhaarraa bilisa taatee baatee gara biyya isheetti deebitii jedhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan kun hin amanamu, waan dhugaas namatti hin fakkaatu. Akkasuma Leeyilaa yoo beektu ta'e Leeyilaan Saa'udii keessatti kan madaamii ajjeeste jechuudha. Mucaa madaamii rukuttee ajjeeste isheenis jechuudha. Akkasuma murtii birrii itti murteessan jechuudha. Lammii Sooriyaa kan ajjeeste. Miiliyoonni meeqa miidiyaa kanarratti diyaaspooraan kaddaamaan mana madaamii eenyu kan hin buufanne hin jiru. Egaa eenyu irratti sassaabame yoo jettan Faasigaa Tuubii irratti sassaabame birrii miiliyoona hamma kana fudhatanii hamma har'aa Leeyilaan kunoo waggaa ol erga baate erga jedhame hamma har'aa hidhaa keessa jirti jechuudha. Inni kunis immoo dhuguma hin baasuusaa Waaqayyotu beeka. Diraama 700 gaafatee jira jechuudha. Diraama 700 gaafatee haa baatu je'ee jira jechuudha. Mucayyoon kun garuu jechuudha gaafa hidhaa sanarraa baate dhugaa dubbachuuf namni hidhaa sana keessaa bahee sammuun isaa sirrii miti, waan baay'ee ta'ee bahaa bakka namummaattiin dabalamtu galtees naman ta'ee jiraadha, jireenya godhadhee nama ta'ee jiraadha jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Yoo argitan fakkeenyaaf Najaatiin beektu jechuudha. Najaat kun waa'ee amantii irratti amantii musliimaa arrabsitee hidhamte jechuudha. Argitaniitu baay'een keessan waggaa 2 hidhamtee lubbuu hin baasne ishee waa'ee amantii dubbatte malee jechuudha. Waggaa 2 hidhamtee hamma har'aa sammuu ishee sirrii miti jechuudha. Dhugaa Rabbii sammuu ishee sirrii miti, ijji ishee sirrii miti, kana taate baate jechuudha. Maal jechuu barbaadeeni kana diraama 700 maatii hiyyeessa har'a waan nyaatee bulu waan dhugee bulu kaffalamoo uummata maaltu kana kaffalamoo isheen immoo achirraa baatee nama maal taati? Nu immoo maal isheerraa baranna yoo jettanii gaafa biyya ormaa deemtan dhugaa dubbachuuf hagam yoo isinitti ulfaate, yoo akkam cannaqamtan, hojiinis isinitti haa baay'atu, jireenyis isin haa maarraru, gaafa mana namaa haqanii bakka in argitu namoonni fakkeenyaaf mana ijaazaa jirtan boqonnee guyyaa 2 guyyaa 3 deebinettanii mana adda addaa galtanii fa'aa hojjettan jechuudha. Gaafa mana nama tokko agxam mana xiraa'ee mana saamee tortoretti fidanii qulqulleessisiin jedhu jechuudha. Inni kun immoo nyaadheen bulaa jireenya koo fooyyeffadha jettee baateetta waan gootu gaafa dhabdu hin dhiqxa. Dhiqxee kaateet immoo waan si maarraru tokko jira. Namoonni tokko birrii isaanii oowwachuu danda'u. Namoonni tokko akkatti qulqulleessitee sa'aatii 24 si dhaabachiisanii si ejjechiisanii ka'anii baay'ee anuu sin barbaadullee siin jechuu danda'u. Gaafa kana namni tokko immoo dhalli namaa miira qaba. Miira keessa gaafa galee haadhara waan kana gochuu koo wanna akkasitti ejjedheetanii birrii koo dhabuu wanna akkasitti na dadhabsiiste harka koo duwwaa na gashite hojiirraa na baaftu kana wanna lubbuu ishee baasuu naa wayya kan jedhanii murteeffatantu jira. Akkasumatti yaa obboleewwan kiyya biyya ormaatti miti. Biyya ofii keessattuu akka hoolaa dhaabbatamee qalatamee haadhaaf abbaa fuuldurattiyyuu mormirraa gatamuutu jira jechuudha bara kana. Gaarii hojjetaniiyyuu gaariin namaaf hin ta'u jechuudha. Egaa biyya kana keessatti immoo akkuma beektan biyya ormaa taate haadha ormaati, manni mana ormaati jechuudha. Lubbuu namaa hin baasiina abadeen sinitti haafu. Birrii sinitti haafu. Isin yoo nagaa qabaattan harki keessa yoo nagaa qabaate tortanii ooltanii bultanii hojii mana eenyu hojjettanii jijjiiramuu dandeessu jechuudha. Namni fayyaa qabu kan hin jijjiiramne hin jiru. Namni bakka har'a kufettee hafu eenyuyyuu hin jiru jechuudha. Inni ka'a ilmi namaa kufee inni ka'a jechuudha. Kanaafiyyuu bakka har'a hir'uu har'aa lakkooftanii dhiphina har'aa rakkina har'aa gadda har'aa lakkooftanii ilma namaa irrattis murtoo hin fudhatiina. Murtoo du'aas nama irratti hin fudhatiina. Murtoo yakka lubbuu keessan irrattis hin fudhatiina. Dhiisaa ba'a. Birrichas dhiisaa ba'a. Hojichas dhiisaa ba'a. Guyyaa Waaqayyo bakka sii qabe Rabbiin bakka sii qabe hin abdu lubbuu namaatti hin baasin ofiis
sirriin taatu nama sirriin taatu maatii kee sirriin ta'u biyyi kees maqaa baddi atis maqaa badda maatiin kees niphatu. Nu caalaatti namni tokko lubbuu isaatiin fudhatee inni du'a namni tokko inni du'e rakkoo hin qabu garuu maatiin keenya hagam akka hiphatan ni beektu waaqayyo immoo irraa nu haa eegu.